yeroo darbe ayyaana cuuphaa ilaalchisuudhaan waldaan haaromsa Finfinneef waldaan dubartoota Oromoo Addooyyee waan qabu qabatee obboleettii keenya tokko gargaaruuf biratti argamee ture. Haa ta'u iyyuu malee namoonni bakka adda addaa irraa seenaa ishee ishumarraa dhaga'uu barbaanna jechuun gaaffii nu dhiyeessitanii turtanii har'a kunoo mana isheetti argamnee jirra. Egaa gaaffii keenyaaf eeyyamamaa ta'uu keetiif maqaa waldaa dubartoota Oromoo Addooyyee akkasumas maqaa haaromsa Finfinneetiin galatoomi jechuun barbaade. Galatoomaa isinis waan nagaa dhuftaniif. Mee maqaa kee irraa nuu jalqabi. Maqaan koo Diribee naan jedhama. Mee egaa Diribee naan jetteetta maqaa kee. Mee akkamiin qabamtee eessattidha kanatti qabamte? Ani kan hin qabame biyyarraa maatii keenya hundumaa hidhanii hundumtuu gaafa hidhamu anii fi mucaan durbii koo tokko jira obboleessi koo inni addana yeroodhaaf hojiidhumaaf dhufee jechuudha. Dhufee jira. Isa booda addanatti dhufnee iddoo argitanitti ajjeesaa hidhannuun jechuudha. Achirra achi nuyi bannee raanne addana dhufnee dhokanneetu taa'aa jirru as Finfinnee irratti naannoo Impeeriyaalii hoteelii garastu jiraachaa jirru achirraa qabamne nuti. Obboleessi kee ati waliin turte Darguuttaanaa kan jedhamu? Darguuttaanaa jedhaman. Waggaa meeqaaf kanatti mana hidhaa turte? Waggaa 10. Achi keessatti rakkoon gurguddaa sirra ga'e jedhama. Mee rakkoo sirra ga'e kana nu ibsuu dandeessa? Maayikalaawwii yeroon turetti wantoota hedduutu narra ga'e. Isaan keessaa tokkoffaa akkuma galli irraa kan ka'e mataa keessa illee nu reebuudhaani yeroo dheeraa mataan illee akkana dhukkubaa turetti achirraa ka'e immoo gaggabaabseen kan lafa isiniif kaa'uu barbaadu jechuudha. Utuu ispoortii na hojjisiisaa jiranii achirraan as gadameessa koorana dhiituudhaan illee dhiigii utuu walitti hin citin waggoota 2 waliin akkana dhangala'aa ture. Baay'ee rakkina guddaa rakkan turedha. Isaan keessaa deebi'ee ilkaan kanallee jechuudha. Rukuttaadhaan akkanarraa buusanidha. Qaamni koollee akkuma kana wayyaatu dhossee jira malee hir'ina guddaa qaba. Waan hedduutu jira qullaallee nu dhaabuudhaanii yoo xinnaate ji'a 3 jechuudha. Qullaa koo isarratti immoo manneen itti galullee daqiiqaaf mana qilleensi galuu hin dandeenyedha. Isarratti illee obboleessi koollee qullaa koo anaan nafannisanii isallee fidanii raatanii argisiisuudhaan haala rakkisaa guddaa ture maaliif sammuu keenya irratti illee miidhaa guddaa gochaa turanii. Isa kana hundumaa darbine kun har'a geenyeerra. Mee rakkoo mana hidhaa sana keessatti mana hidhaa akkam keessa akka turtee fi rakkoo mana hidhaa sana keessatti namooti baay'ee dhaga'uu waan fedhaniif bal'inaan nu ibsi. Maayikalaawwii ji'a 5 turre. Ji'a 5 sana keessatti sammuu jalqabu nagashan mataan reebuutti na jalqabanii mataan koollee yeroo baay'ee akka wanta shiboo elektirikii walintinii kontaakti wal godhutti akka kanatti illee baay'ee nu dhukkubaa ture. Isaan booddee ji'a 3 immoo qullaa koo reebicha hundumaa irratti illee sakattaa hundumaa irratti waamanii yeroo nu sakattaan illee akka kanatti rakkachaa turre. Qullaa nu dhaabuudhaan qullaa nu fannisuudhaan 8 nu hidhanii miila jala yeroo nu reeban waan meeqa jira. Isaan kana keessatti illee yeroo qullaa na reeban sana keessatti immoo obboleessa koollee anaan nafannisanii qullaa koo fidanii isa argisiisuudhaan illee isarratti illee miidhaa guddaa geessisaa turanii. Baay'ee haala rakkisaa ture. Achirratti immoo utuun ispoortii na hojjisiisaa jiranii gadameessa koo na dhiitanii gadameessa koo irratti illee miidhaa guddaan akka ta'e ture. Waggaa 2 oliif dhiigi koo akka dhangala'aa ture. Haala rakkisaa dhiigisu yommuu bahuu didutti illee bishaan ho'aa barbaade bishaan ho'aa gaafa addana koorra keeyadhu malee hin bahu ture. Haala rakkisaa guddaa keessa darbine. Mee haaluma kanaan rakkoo sirra ga'e keessaa tokko
qoricha adoochaa malee baqaqsamtee turte. Kan baqaqsamte eessa keedha? Akkamiinidha? Mana yaalaa kamittidha? Inni kun ergan qorannoo fixee maayikalaawwiidha gara Qaallittiitti ergan darbee booddee bara 2008dha. Mana yaalaa dhukkubsadheen mana yaalaatti na erganii mana yaalaa na ergan sana keessatti qaama koo yaala tokko malee daawwaa tokko malee na baqassanii morma koo isa booddee gaafa na baqassanii jedhan qoricha tokkotu naan laatiin biyyi warri kaan hidhamaamti kamillee yoo xinnaate guyyaa 14 ciisee manatti gala. Anaan garuu guyyaa tokko ittiin abishanii gaafa lammee manatti nagashanii achi keessatti illee daawwaa tokkotu naan kennin nagashan guyyaa sanbata duraatii hidhamaan illee baay'ee naasurraa kan ka'e waan godhu wallaalee qoricha immoo harkatti nuun laatan turan. Harkatti nuun laatanii isa booda hidhamaan sobeeraa haatee dhaqee ampinsilinii ofii keenyaallee nu dhukkubee jira akkasittiin nu qofaasisaa nu waraanaa jedhee himatee waan garagaraa himachuurraa kan ka'e qoricha san ampinsilinii gaafa kennaniif akka waan ofii fudhateetti dhossee fidee olitti qabee torbanan galeetti qoricha ampinsilinii na jalqabsiisee hidhamaan akkasittiin jiraadhe. Murtii du'aa qabda turte jedhan kun akkam dhugaadha? Murtii du'aa sirriidha. Obboleessi koo Darguuttaanaa jedhama. Dubartiin tokko immoo Orgeebbabee jedhamti. Nu sadanii isheen abbaa manaa ishee wajjin illee hidhamte isheenis akkuma kana inni garuu murtiin isaa umuriidha. Mi'a ta'uugaa mana hidhaa sana keessa amma erga turte boodadha murtiin du'aa kam sitti murtaa'e akkasumas immoo akkamiin ba'uu dandeesse? Murtiin du'aa kan nutti murtaa'e waggaa 2 booddeedha. Bara 2002 qabamne 2002 nutti murtaa'e 2002 dhuma isaa nutti murtaa'e. Ba'uu immoo kan dandeenye mootummaamti hundumaa fi dhiifama gochuurraa kan ka'e baane. Waggaa 10 erga hidhamne booddee baane jechuudha. Egaa mana hidhaa keessatti dubartummaan baay'ee ulfaataa. Dubartiitti manni hidhaa dhiira caalaa ulfaataadha. Mee yeroo murtiin du'aa sitti murtaa'e sana maaltu sitti dhaga'ame? Nan ba'a jettee immoo yaaddee beekta? Isa kana baay'ee itti siniphanne maaliif sirriidha du'a yeroo jedhan baay'ee ulfaata wantichi. Garuu nama tokko miidhee yookiin waan garagaraa godhee waan hin deemnee fi shakkiin qabu akkan hin duune nan beeka. Maaliif waaqayyo waan baay'ee na gargaaree na fideera waan ta'eef haala darbamuu hin dandeenye haala reebicha maayikalaawwii 8 hidhamtee miila hidhamtee waan baay'ee keessa waan hin darbama jedheen hin yaadne sana keessa na dabarsee waan na fideefi yeroo isaan du'a jedhanii murteessanis akkan hin duune waaqayyo irraa amantii guddaan qaba. Kanaaf shakkiin qabu hin du'e mana mana. Ergii mana hidhaa sanaa baatee immoo haalli jireenya kee mee maal fakkaata? Nutillee argineerra nutillee si bira dhufne jireenya irra jirru argineerra. Mee saba si daawwatu kanaaf ibsine jireenya ammarra jiru. Yeroo baane baay'ee haala bareedaa ture. Haala bareedaa sana keessatti waanuma akkasitti hafullee nutti fakkaatee ture jechuudha. Isaan booda garuu hundumtuu iddootti galee kana booddee nusi haala rakkisaa guddaa dabarsinee dhufne jechuudha. Waggaa 3 jalqabne irraa amma fixaa irra. Anis obboleessi koos hojii humnaallee hojjennee jiraachuu hin dandeenyu. Anis haala rakkisaa mucaa yeroo hundee keessatti illee baay'ee mana yaalaatti qoricha waan garagaraatiif waan hedduu rakkataa turre. Haala sana keessas waaqayyo waan guddaa nu dabarse. Sakaleessa darbine keessattis waaqayyo nu dabarse ammas isan nu fide ammas immoo taanaan yeroo qansiraa hojjennee nyaachuudhaaf yeroo obboleessi koos abbaan manaa koos yeroo ba'anitti illee jechuudha qansiraan biyya kanaaf firaan ta'e. Maaliif ba'anii raatanii yeroo dhuguma hojii hojjechuu dhuftanii masin jedhanii qaamuma isaanii ilaalanii yeroo itti kolfanii fa'aa akkanti jedhanii gashanfaa jira. Isa kana keessatti waan goonu wallaallee utuu rakkannu amma immoo haaluma
namumti biyya waanuma goonuu gaafa wallaalu mana kootaa yeroodhaaf jedhee rahatee rakkinuma keenya laalurraa kan ka'e mana nuuf laatanii haala baay'ee rakkisaa keessa turre akkuma isin argitan dhuftanii jechuudha. Haalli jireenyaa baay'ee ulfaataadha. Maatiin keenya illee akka nu biraan dhaabbanneef haalli jireenya maatii keenya illee haala barbadaa'ee haala baay'ee rakkisaa keessatti dhanne argine. Kanaaf isaan illee nu bukkee dhaabbachuu hin dandeenye. Obboleettii keenya tokkitti jirtu ishee kan waggaa kurnan kana kan nu gaafataa turtes isheen nuuf jettee barumsa iseellee dhaabuudhaan waan hundumaa dhiisuudhaan iseetu nu gargaaraa ture mana hidhaa sanatti illee ammallee taanaan iseetu waan garaagaraa hojjechuudhaan nu gargaaraa jira. Baay'ee maatiin keenya illee haala rakkisaa keessa akka jiranitti ulfaataadha haalli jireenya maatii kootis taanaan kanaaf nu bukkee dhaabbachuu hin danda'an isaan illee jechuudha. Yeroo haala biyyarraa naannoo kana Finfinnee yeroo dhufnettis jechuudha. Maaliif maatiin koo hundumtuu hin qabamanii manni keenya illee banaatti fi hundi isaanii gaafa qabaman nuun immoo iddoo argitanitti ajjeesaa wanta jedhamameef sababuma oromummaatti biyyarraa baanee dhufne abbaa koollee taanaan amma inni yeroo inni hidhaa ture achiidhaa galu sanatti illee maasiin isaanii illee akka jirutti qonnaan ni qotame illee bakkee irratti akka hafutti maaliif isaanii wajjin amma iddirii illee dhuginaa jireenya walii galtee uummataa isaanii wajjin godhinaa jechuurraa kan ka'e qabeenya isaanii illee barbadeessuudhaan maasii nu qabnu illee fuudhanii uummata biraadhaaf laachuudhaaf waan garaagaraa abbaa koo irratti illee godhaniiru. Kanaaf baay'ee haala rakkisaa ture. Maatiin keenya hundumatu hidhamee ture yeroo sanaan nuyi hin banne isa booddee 2000 immoo nuyi deebinee raannee hin qabamne haala rakkisaa hundumaa sana keessatti maatii keenya illee nus isaanis wanta wal gargaarru mini isaanis haaluma rakkisaa keessa jiraachuu isaanii. Maatii koo jiran sana keessaa iyyuu obboleettii keenya kan durattis waa'ee seedhaa ture. Maqaan ishee yeroo sanitti aanaa yookaan sannaa itti aanaa jedhamti. Isheen jechuudha haala waggaa 10 nuyi mana adabaa turre sana keessatti iseedha. Qansiraa hojjechuudhaan mana namaa hojjechuudhaan lafa bultullee dhabdee amma baay'ee rakkachuurraa kan ka'e waan hedduu dabarsiteetti iseerraa kan ka'e anaan na gaafachuurra iyyuu namni utuu ishee gaafateetu natti tolana. Maaliif jabina iseetiin nuyi jabaannee raannee mana hidhaa sana keessatti waggaa 10 kana jechuudha. Maaliif mana hidhaa ni galee beekuu danda'a. Gadi baatee daqiiqaa 5 nama argite ol deebi'uun amma gammachuu amma qabu nan beeka. Kana waggaa 10 guutuu isheedha waan hundumaa dhiistee jireenya iseettiif hin taane nu gaafachuudhaaf jettee waan hundumaatti baatee turte ammallee haala rakkisaa amma nu keessa jiru keessatti isheedha kan nu bukkee dhaabbataa jiru jechuudha. Ammas waan garaagaraa hojjechuudhaan nuyi mana hidhaatii gaafa baanu waggaan 10 ji'a tokko guyyaa tokko mana hidhaa keessa turte gaafa baatu hammam akka ulfaatu nu hin beeknu. Kana keessatti immoo nuyi haala jireenyaa illee wallaallee haala jireenyaa dhufnee wal baruudhaaf illee baay'ee rakkisaa ta'e wantu hojjennu illee amma wallaallutti waanuma mana adabaa sana jirruuf amma nutti fakkaatutti yeroo ta'e callisnee teenya waan hojjennu fa'aa wallaallee teenya utuu namni nu keessaa namni wal caalu jiraate yookiin suuqii wayii banee waan garaagaraa hojjetee waan tokko hojjetee wal jiraachisuu danda'a. Kana keessatti nuyi waan wallaalle waan hundumaatii fi jireenyuma bakkeellee gaafatti wallaallu isheen akkuma kaleessa jiraachaa turtetti har'as illee nu gargaaraa akkasiin jirtutti amma jireenya iseetiif hin taane nuuf aarsaa gochaa akka jirtutti. Amma eessa jirti? Amma solumaan gallee jirra hundi keenyayyuu. Anis obboleessi koos isheenis abbaan manaan koo solumaan mana minuuf yeroodhaaf nu laate sana keessa jirra. Haalli jireenyi keessanii immoo maal fakkaata? Baay'ee gaagaa akkuma isinis dhuftanii akkuma argitan kana baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee haala rakkisaa keessa akka jirrudha. Amma maal hojjechaa jirtu? Isheen akkuma gabaama keessaa waanuma tokko
zayitiis waanuma garaagaraa characharuudhaan waanuma garaa gochuudhaan abbaan manaa koo immoo qansiraas gaafa argate hojjechuudhaan jiraachaa akka jirrudha. Mee egaa yeroo mana hidhaatii hiikamtanii karaa mootummaas ta'e karaa miti mootummaa karaa namoota dhuunfaa adda addaallee gargaarsi godhamaa ture. Hidhamtoota mana hidhaatii hiikamaniif jedhamaa ture. Kun akkamii gara kee ga'eera? Gargaarsa jedhame irratti karaa mootummaas ta'e karaa dhaabbata dhuunfaas ta'e wanti nu qaqqabe tokko iyyuu hin jiru. Maaliif karaa mootummaa lafallee isinii laafnaa hidhamtoota mana hidhaatii amma haala kanaan gadhiifamanii jedhanii walitti nu qabanii walitti nu qaban iyyuu maleessa amma wanti nuuf godhame tokko hin jiru. Nu bira wanti ga'e hin jiru jechuudha. Anis obboleessi koos wanta argine hin qabu. Maaliif kaffaltiillee 10,000 20,000tti fuunee maal jennee kaffalannee waan hundumaaf irraa finnee birrii kaffalannee erga finnee booddee amma lafnillee nuun laatamin jira. Kanaaf jecha kan nuyi utuu arganne iyyuu kadhanneessa ta'uu qorqorroollee irratti rukutannee mana dhuunfaa keenyaa keessa jiraanna turre. Kanarraa kan ka'e rakkina guddaarraa kan ka'e mana namaatti hirkannee raanne mana namni yeroodhaaf keessa taa'aa jennaan keessa jiraachaa irra malee nuyi wanti nu ga'e tokko iyyuu hin jiru. Dhumarratti uummata Oromoof dhaamsa akkamii qabda? Mee qabsaa'ota akka kee aarsaa guddaa Oromoof jecha kaffalanii dagatamaniif uummati Oromoo maal haa godhu jettame? Uummata Oromoo akkuma keenya warri dagataman hedduu jira. Nuyi yeroo arginutti hidhii keenya xuunnee boonyeellee kan wal bira dabarru baay'ee jira. Maaliif umuriidhaan illee nurra kan caalan hedduu jira. Isaan kana keessatti kan wal bira dabarru baay'ee jira. Maaliif umuriidhaan illee nurra kan caalan hedduu jira. Isaan kana keessatti maaliif rakkinni akkuma jirutti ta'e maaliif namoota umuriin isaaniillee deemanii gola baay'ee isaanii jira. Warri ol beennullee jiru. Waan goona wallaallee yeroo callisnee bira dabarrutti imimmaan duwwaadhaan warra ol bira dabarru kan inni tarii immoo humna qabu immoo waan beekumsaan illee haa ta'u gorsuudhaan illee haa ta'u qabeenyaan illee haa ta'u utuu bira dhaabbatanii baay'ee nutti tolanuun. Maaliif waan gochuu qabnu inni waan hin qabneef boonye yeroo ol bira dabarru hedduu jira namoota beennu qabna jechuudha. Isaan kanallee maaliif ta'uun qabu kun immoo inni beekumsa qabu gorsuudhaan illee jajjabeessuudhaan illee namni kun jechuudha. Umuriin illee gaafa deemu namni waan godhu wallaalee illee nuyyuu umurii kanatti amma waan goonu wallaallee yeroo rakkaataa harruutu jira. Namooti tokko immoo akkuma kana immoo iddoo garaagaraatti gola hundumaa Oromiyaa keessa jiraachuu danda'u. Kanan beeku kan hin beekne jechuudha. Warri naannoo sana amma fakkeenyaaf naannoo keenyatti isin nu beennaan Waaqayyoo gaditti dhuftanii nu gaafattan. Akkuma kana immoo hundumtuutu wal gaafatee wal jajjabeessee qabeenyaanis humnaanis gorsaanis waan hundumaatiin nuti wal bukkee dhaabbanne baay'ee nutti tola. Isinis kana waan gootaniif immoo Waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Namni qabeenya duwwaadhaan utuu hin taane ansii jira jedhee si bukkee dhaabbachuudhaan yeroo si bukkee dhaabbatutti yeroo namni si gorsuudhaan illee waan garaagaraatiin illee nagaama afaan illee gaafa wal dubbisan illee namni rakkina keessa jiru baay'ee jabaata. Isa kanaaf yeroon jechaa jirutti qabeenya duwwaadhaan mini. Maaliif akkuma dandeettii hundumtuutu wal bira dhaabbatee baay'ee natti tola. Yaadaanis jajjabeessuu utuu danda'ame baay'ee gaariidha jedhee yaada. Dhumarratti namoota galateeffachuu barbaadu yoo jiraate carraasaa siif kenna. Jalqaba irratti kan haala rakkisaa kana keessaa barbaaddanii nu argitanii waldaa dubartoota addooyyee Finfinnee fi waldaa haaromsa Finfinnee isiniin guddaa galateeffanna. Akkuma maatiittan isiniin jechaa jira. Maaliif ana duwwaa mini kan gatame hunduma keenyaadha waan ta'eef hundumti keenya Oromoodhumaaf dadhabnee as geenye. Kanaaf akkuma maatiitti isin galateeffachuu barbaadan immoo jechuudha. Kanaaf isiniin guddaa galateeffannaa. Warra amma yeroodhaaf illee ta'u mana nuuf kennanii keessa jiraataa jirullee guddaan galateeffadha.
akka obboleetti koo yeroo sanitti ammoo hundumaa dursee baay'een isee galateeffadha. Namoota bilbilaanis qaamaanis ta'e na jajjabeessitaniif isiniinis guddaan isin galateeffadha. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisuun jedha. Egaa Dirribee taanaa ati dubartii jabduudhaan siin jechuu barbaada. Yeroo kee guddaa kana aarsaa gootee waan gaaffiif deebii nu waliin gooteef guddaa galatoomi. Maqaa haaromsa Finfinneef maqaa waldaa dubartoota Oromoo Addooyyeetiin guddaa galatoomi siin jechuun barbaada. Gamanumaan immoo Dirribee ittaanaa qabsooftuu nama jabduu dubartii kana bira dhaabbachuu kan barbaaddan karaa lakkoofsa akkaawuntii ishee kanaa gadiin gargaaruu ni dandeessu. Odeeffannoo dabalataa akkasumas yoo barbaaddan karaa waldaa dubartoota Oromoo Addooyyee yookaan karaa waldaa haaromsa Finfinneetiin quunnamuu dandeessu. Galatooma. Isinis baay'ee isin galateeffadha. Galatooma. Maaliif teenya madaan qorree bannee erga seenaa barree roorrii fataaf